Maali homaan taanii siin jedhame Inde siin waan taane maani kinoma inde na dhukkuba jedhe. ekko qosi ilaalu fi maal taate reeyyu Akkaan nan tuqini. ay simmiidhu baay'ee maal taate qoy inde Lafan dhahee siin na jedhame siin dhorkaa jirta bee maal lafan dhahee siin ekko jedhaan. lafa dhoofte ka hunda akkana taata ree maal taate si jammir dhagee jira wantu hundaa Maal maal dhageesse? dhoksi taate qoy Maal dhageesse? inde seenaa miti kana akkana si guda baddabsiise kun maal ati maaf na dhoksi hin dhiyeessu mooyyuu ani kana dhugaa seenaa bira deemee yookiin rukutee shiidhayyuu dhiiga ishee irratti dhargu malee iyyuu inumaayyuu hin dhiisu mooyyuu. Kanaafin mani koo kanaan bilbilee sitti machuu dideef Maal goota ree bilbiltee nanti muu baattu moonni nan dhageeka. Kana caala akka maal taatu barbaaddaa kana caalu maal maal jiru indee wanti kana caala akkam taataa kana caala homaa wanta biraa keessa iyyuu hin bu'in. Namitti maraatudha sin dhiisu. Maraattuu waan feete maan taane waan feete maan taane. Atuyyuu dhiisu maal gochuu dandeessa bakka wal wanta homaa ati homaan godhin isheedha kan baleessa qabu wanta hundumaayyuu jechuudha dhaqee likki isheetti himaa hindoom nan deema isheetti na galakkisiisa. Sabbi caala na galakkisiin deema. Ashama hordoftoota koo akkam jirtu? Ani nagaa koodha galata Waaqayyo. Samuunaan mooyyuu sin irraan bade guyyaa lama tokkoof akkas sin irraa badeen jira tureyyuu. Yaa beektu namatti mijatu haaluma xixiqqoodhaaf sin irraa badeen jira. Saniif immoo dhiifama qaba. Wanuma jiraanti haaluma tokkoof sin irraa badeen ture. Innaa har'a kanan dhufeefi wanta nama aarsu tokkoof dhugaa. Wantuma baay'ee nama aarsu tokko kan dhufe. Inni immoo maalidha jettanii? Michuma seenaa kanaaf. Ani koo nagaarrama. Ani dhugaa waaqaa baay'uma tokko nagaarrama gisee tokko. Akkamatti yoo immoo kun immoo isayyuu dhiirummaa miti jechuun nama lama sadii jedhaniitu akkas nama karaa irratti nama eeggataniitu namni yoo bakka wayiitii deemee galu nama dhokatanii nama dabaddabuun kun isayyuu mooyyuu kun dhiirummaa miti. Dhiirummaa ta'e namni tokkichuyyuu nama ga'a waan ta'eef. Akkas caalaa eeggatanii akkas karaa irratti kan rukutan tuni dhugaa baay'ee tokko nama aarsa. Akkami eenyummaa ishee waan taateef akkasitti nama eeggattee karaa irratti nama rukutti. Dhugaa isayyuu immoo kan akkas godhu beekaa. Seenatu isa jalaa jechuun isumarraa fagaachuu dide waan ta'eef isumaadha. Kana dhugaa baay'uma tokko nama aarsa. Maaliif yoo jettanii namni mee yoo nama tokkorraa dhimma qabaate namni sun aarsee jira yoo ta'e nama tokkoon iyyuu yookaan nama lama sadi ta'anii nama waamanii nama dheeganii nama dabaddabuun kun akkamitti yoo yaadan akkas godhanii malee iyyuu kun dhugaa waaqaa garuu baay'uma nama garramayyuu. Tokkoyyuu nama tokkoof gaadha. Isaan garuu ebelu jedhanii wal yaamanii wal gurmeessanii isayyuu dhokatanii namni karaa irratti yoo deemu eechaa akka galu hin beekanii dheeganii too kan dabaddaban kun dhugaa waaqa baay'uma namatti nama gaddisiisa rabbi. Isayyuu immoo hanga wal gurmeessanii too itti dhufani otoo tokkoon itti dhufani wanta isa godhu dhugaa waaqaa gisee san silaayyuu akka nanti gammadanuu iyyuu akka inni itti ofirraa gaggeessu silaa beekayyuu. Maaliif ol gurmeessanii itti dhufanii akkasitti rukunne jedhanii intin jedhu malee jechuudha. Otoo tokkoon qofaan itti dhufanii silaayyuu akkamitti akka isaan galchu dhugaa rabbii beekayyu sila. Caalaadhaan xiqqoo walitti aarre malee iyyuu agas walirraa fagaannee miti. Dhugaadha nan jaalata. Garuu immoo jechuma xiqqoo keessa jaalalli keessa utuma wal jaalatanuu aaruun garagaraan jira walitti aartaa wantuma saniif xiqqoo ishee walitti aarre malee akkas wal irraanfannee minaamina miti. Viidiyoo duraa agartanii jirtan jedhee yaada. Nuti wanta walitti aarreefi yaa'u dhuguma jirtu natti miidhaaf malee iyyuu akkas wal irraanfannee walitti aarree wal dhiisnee miti. Maaliif nama wal jaallattu kamiyyuu waan xiqqishuu taanaan walitti aarree too gargar ba'ee achumaan hin fagaatu waan ta'eef. Kanaafuu sanumarratti malee iyyuu walitti aarreellee walirraa fagaannees miti nuyi. Kanaafuu caalaan wantan jaalladhuu fi dhugaa waaqaa namti inni tuqee hundumtuu iyyuu maaf akka isaan tuqan dhugaa baay'ee na aarsa. Seenaan ammoo jechuun sababa isheedhaaf reebama waan ta'eef isumatu reebsisas waan ta'eef seenaan immoo dhugaa waaqaa jechuun wantani gara isaan dhuftu kana jechuudha. Baay'uma tokko ani akkatti hirraa illee siin kennu dhugaa waaqayyo. Innaa gocha godhaa jirtu kana wanta gochaa jirtu kanarraa otoo of eegde baay'ee natti tola. Maaliif booddee isaa maaf akkas goote maaf akkana taate maalii wanni kun akkanaan jettu hin barbaadu waan ta'eef ammuma sitti hima dhugaa waaqaa. Hin fagaatte taanaan wanta kana gochuu dhiista taanaan
dhiisi. Haala balazaa jechuun wanta kana irra deebi'ee sitti himu maaliif isa hin tuqinii wanta hunda garuma isa natti dhufte hundumaanuyyuu ani baay'uma jechuun hin danda'u waan ta'eef wanta ani godhumooyyuu beeka waan ta'eef otoo gara isaa kanaan dhufuu baatte maal seetanii caalanii dabadabamuusaa akka hin dhageenye hin beeku. Isayyuu hiriyoota isaatu dawwaleetoo caalaa akkatti dabadabnee jirraa kootiitoo reeffa isaa fudhadhu minaamna jedhanii natti himan waan ta'eef dursee bilbileefiin ture. Dhufaa jira amma na bira ga'ee jira waan ta'eef as gahaa jira. Wayyi maalidha maal taate? Nagaadha. Akkam jirta? Akkam? Nagaa maal taate maal? Lakka waan taane nagaa miti. Naguma maal taate qoy? Lakka waan taane jirta? Jira galata isaa maal inni maal taateedha? Lakka waan taane jirta lafa. Ndee waan taane maani kan akkana godhattee dhuftee waan taane jetta? Lafa dha'een ture. Lafa yoodhaan san indee? Bakka dhiisi waa'ee kanaa dhiisi. Nagumaan garuu maal taate lafa yoodhaan bakka meeqa bakka kanaan akkana taate? Jechuun isa kana akkasuma lafa dha'e dhagaa irratti lafa dha'e. Dhagaa irratti lafa dhufte siin akkana tattaata maal taate qoy? Osumaan fiiguu lafa dha'e jedhe nagaadha miti ofii maaliif Naguma galata isaa garuu natti fakkaatu maalidhaan? Maal isin boositti maan jira miti lafan dha'een siin jedhe. Lafa yoo dhufte barkaamdaan akkana hin taatu waan inni qoy. Waan gaarii irratti lafa dhufne dhuguman dhagaa irratti lafa dha'e jedhe. Dhagaa irratti lafa dhufte. Jirtaaf Naguma galata isaa. baddee turte akkamii har'a na yaadatte akkam? Bari jechuun xiqqoo sitti hareenumaan badee ture garuu har'a mooyyuu immuma tokko tokko kan dhufe meeyyu. Maaliif na yaamte jenee? Ani akka waanuma tokko si gaafadhuuf garuu maal taateedha? Maali homaan taanii siin jedhamu? Indee waan taane maani kinoma indee? Na dhukkuba jedhe. Ekkoo qoy si ilaaluuf maal taate reeyyu? Akkaan nan tuqini. Isin simmiidha baay'ee maal taate qoy? Indee? Lafan dha'ee siin Na jedhamu. dhorkaa jirtame maali? Lafan dha'ee siin Ekkoo jedhamu. lafa dhofte ka hunda akkana taate haree maal taate? Rakkoon qaban isaa waan biraa kennamu. Maalidha maal taate kana wanatti hin jimaan? Kunoo simboo tasuma lafa dha'ee osoo hin fiiguu galgala osoo hin deemuun lafa dha'ee siin jedhe. Maalidha ammoo isayyuu immoo maal taate qoy? Bannaati. Caala na dhoksitaami dhagee jira dhugaa Maal waaqaa. dhageesse? Maal dhageesse? Wanti hundaayyuu dhagee jira maaf na dhoksitaati? Homaan dhageenye maal dhageessime simboo waan Dhagee taane jira lafan garuu dha'ee. maali indee maal Kunoo dhoksitaati? sitti Si jammir dhagee jira wanti hundaayyuu Maal maal na dhageesse? dhoksitaati qoy? Maal dhageesse? Indee seenaa miti kan akkana si guddaa daddabsiise kun maalati maaf na dhoksita si jammir? Sitti meemoo eenyu Nan taate dhagee indee ani nan dhagee isheen wanta hundaan dhageessu jettee nannoon jedheen maalidha amma kan maaliif si daddabsiiste? ishuma na dabaddabsiise. Isheen akka aartee maaliif akkana akkasuma goote hin beeku ijoollee hiriyoota guutuu jechuudha. Isaan na dabaddabsiise. Isaan akkasii si dabaddabsiiste. Eenyu sitti mee garuu isa dhageesse? Hin dhageen jira garuu dhugaa waaqa ijoollee sanii maa waan dhiise akkatti takkan isheetiin hin manni Hin dhaabsisu. dhageesse immoo oduu kan Nan dhagee andee maaliif hin dhageenye? maaliif akka akkas godhan hin beeku garuu ani hanga danda'ameen ofirraa dhoowwuu yaalaan ture garuu na rukkutan. Innaa baay'ee midhamtee reeyyu. Baay'ee miidhame lakkee Innaa mana yaalaa deemnu reeyyu. Ani kana dura dhageen jechuun mee maal ta'e jedheetuma dhufee si haame. Jechuun si haame. Yoo jechuun badaa midhamte taanaan mana yaalaa deemu. Lakki baay'ee miidhame kana ishuma kana madaa xiqqoo jala jira ishee na dhiise fayyada. Si dhiisa garuu yoo jechuun waan xiqqoo gizee akkasitti si dhaansan waan. Lakki homaa wanta biraa gara miidhame hin jiru. Dhugaa waaqaa garuu isaan akkatti isaan hin dhiisu dhugaa rabbii. Dhiise rakkoon qabu Dhiisa akkatti isaan dhiisu. dogongoruu danda'a waan ta'eef seenaanis immoo dogongortee makna gochuu dandeessu. Dogongora takkarran dogongorti jedhee jechuun jala callisee jira kana booddee inkaan akka malee na aarsaa jirti dhugaa rabbii. Jechuun naariinati bakka inni dhiisna jechuun inni dhiiste waan ta'eef Hin dhiisti maayini kana dura hin dhiisti jedhee yaadee nama immoo maalidha. Hin dhiisti jedhee bira darbeen jira waan jecha beekamu. Isuma kanaaf na waamte. Kan maafan si waame. Eessa dhageesse garuu akkamitti dhageesse? Ande nan dhageen isayyuu si jammar makatti hin dhageenye. Naannoo katti Nadhiisa kaa'u. waan ta'eef rakkoon qabu. Dhugaa waaqaa caala jechuudha. Ilaalta yookiin dhaqee likki ishiitti meeshee illee akkuma si dhiiste kanatti dhiiksee bira deema yookiin hunda ishee iyyuu nan dhiisi. Jechuun bakka walumaa galatti Maali kana caala akka maaltootu barbaadee kana caalu maal gochuu danda'a? indee wanti kana Jechuun caala waan biraa keessas hin buusu. akkan taataa kana Waan caala. biraa keessas hin Homaa wanta biraa keessa iyyuu hin dhiisu dhugaa waaqaachi deemee immoo wannan ishee godhan ati na caala taa'e ani homaayyuu ishee bira deemee tan likki dhugaa waaqaan dhiisu malee. Ishiin namitti maraattuudhaas hin dhiisu. Maraattuu waan feete maan taane maa waan feete maan taane. Akkamitti sila kana caala akka maal si gootu barbaadda kaa isiyyuu. Si dhoofte kuma kun kana caala maal taate. Maal of eeggatta dhugaa waaqa dhaqeetu manii likki ishiitti immoo san hin dhiisu akkasittuu iyyuu. Nan dhaqaa indee. Namitti maraattuudhaan sin jedhaman. Wanta feete maan taane wanta feete maan taane. Kan kana caala akkam taate silaa wanta feete maan taane hin dhiisu mooyyuu akkasitti. Dhugaa waaqa inuman dhaqaafi.
Simboo maal nisiiti? Dhugaa amma gaafa deemtee anaaf jettee immoo ishee bira dhayitee namichi sin dhiyeessu rukutuu Laanna dandeessi. dhiisuu baattu waantuma feete naa goota achitti maaliif reeffa Simboo kochiin waan kaas ishee jedheeti bakka jechuun kanayyuu kanan sitti himannee kanayyuu kanan bakka akkasuma godhan jedhee sitti himannee gaafa biraa dhayitee kun hagumaan amma gochuuf jirtu kana agarte. waan Ishuma kana akka madaa waan biraatitti madaa irratti madaa dabaluu danda'a waan ta'eef amma immoo madaa miti waan feete maalan goone hin dhiisu mooyyuu. Inde kana caalisi akka uummate maalan caalisa kaasilaayyuu. jechuun bakka walumaa galatti bakka dhiisitu. Homaan dhiisu maalan dhiisaa. Ishii bakka tasgabbaayati kun na fayyada bakka walumaa galatti na fayyada. Siifayyu maaliif qulqulluu akka duraatitti hin deebine? Walumaa galatti aartiiti kan kana Yaa aartu kan aarte kana biraa deemtee aartu inde sirratti aarte irraa kan kana caala maal immoo dammoo yoo aarte maaltu si rukuttaa maal? Yaadeera amma immoo waan balaa biraa keessa. Homaa baluma biraa keessa iyyuu hin seenu wanta akka balaa biraa garuu dhaqee kan agareen ture hin beektameen. Beeka garuu inde Bakkaan immoo isa gaafa dhaare inda'uun aaree deemee kenna maaluma seetee akkasitti wantuma biraa miti maaliif akka sanitti balaa biraa keessa seenu. Ani immoo ana jettee akka amtaa keessa seentu hin barbaadu. Miknyaatu wanta fe'e maaliif hin goone maaliif isiin kan kana caale maal si gochuu barbaaddi isiin si dhageenyaan bira beesi dhageenya nuun wanta hunda bira dabare amma mooyyuu wanta akka takkaan dhaga'u malee mira aarii keessaa bahitu akkuma si yaade iyyuu wayina caalaa dhiisimeeyyuu maalidha kana mara akkam karamitti deemutti jirti isiin dhugaa waqa wanta tokko dhiisu jechuun bakka isin amma balaa biraa keessa jirti ammayyuu waan biraa wantuma ishii yaaddee nan laala indoom dhaqeenuma haasofsiisee wanta ishii yaaddee laale indoom sababa biraa kan qabeenyaan dhugaa waaqa ansirratti akkanatti ansi akkanasi godhan kana ishee irratti baala dhaqee dhugaa kan sirrichiiste kana jechuudha. Wantuma hin dhiyeessu mooyyuu ani kana dhugaa seenaa bira deemee yookiin rukutee ishiidhayyuu dhiiga ishee irratti dargu malee iyyuu inumaayyuu hin dhiisu mooyyuu. Kanaafin mani koo kanaan bilbilee sitti machuu didee maal taree bilbiltee nanti muu baattu moo nan dhageeka nan dhagee. Ishii bakka kanaaf isin jedha bakka amma miira tasgabbaayitu bakka waan biraa sitti haasa'u. Wanta kan tasgabbaa'u dhaqeenuma dhugaa waaqa akkuma isheen dhiiksitee akka irra bakkee lama meeqa si dhiiksiste kana jechuudha. Ani naguma garuu jiru. Maal eegansi dhabe guyyoota lakkoofsiseera. Siyaadaan ture immoo hin beekame. Isa iyyuu jidduudhaan kun namuu dandaani malee nama mana dhuma kee dhufu iyyuu. Kan koo rakkoo hin qabu jedhi garuu akkamitti yoo yaaddu isheen akkanatti karaa irratti dheeksistee osoo sirguchiisti. Bakka simboo kumaa inni onneen kan keemmoo akkasuma akkasii ta'aa jira. Dura yoo waanuma hundaayyuu jala caliseef akkana tattaate isheen. Dhiisi bakka. Nan calise malee yoo wanta ishee sodaadhee ishee dabaalan. Isuma wajjin diraamaa hojjechuun dhaaba. Ati immoo tasgabbaayitoo bakka. Wantuma tasgabbaa'u hin jiru. Akkuma isheen akkana si goote kan dhaqeenuma ishee dhiiga ishee irratti ilaalan illee. Waan biraa keessa galaa seenta simboo. Waan biraa keessa galaa seenta. Wantuma keessa ilaalu waan seenes rakkoo hin qabu moo kun. Naa tasgabbaayi. Homaayyuu wanta biraa keessa sin seenu. Yoo seena iyyuu immoo rakkoo hin qabu maalidhaa. Wanta qal'aanii dhakkoo kun. Simboo ko bakka dhiisi. Laali caalatu dhiisi. Dhugaa qal'aatu. Atuyyuu dhiisi. Maal gochuu dandeessa bakka walaa. Wanta oomaa atomaan godhin. Isheedha kan baleessa qabu wanta hundumaayyuu jechuudha. Dhaqeen likki isheetti himaa. Indoom nan deema jechuudha na galakkisiisa. Sabbi caala na galakkisiin deema.